Oduu gaddaa jaalalleen artist Andu'aalem Gosaa kan taate Qananii Addunyaadhaan lubbuudhaan addunyaa kanarraa godaantee jirti. Yeroo ammaa kanatti maaliin akka duute uumamaan wanti adda baafame tokkollee hin jiru jechuudhaan namoonni baay'een sooshaal miidiyaa isaanii irratti gadda qaban ibsachaa jiru. እጅግ በጣም አሳዛኝ የተባለ ዜናን በዚህ ሰዓት ሰምቻለሁ። የአርቲስት አንዱዓለም ጎሳ ባለቤትና እጮኛው የነበረችው ሞዴል ቀነኒ አዱኛ በዚህ ሰዓት ህይወቷ ማለፉ በሰፊው እየተዘገበ ይገኛል። እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። በዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ በሰፊው የምትታወቀው ቀነኒ አዱኛ ሞዴሊንግ ስራዋ በተጨማሪ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ንቁ ተሳትፎ በማድረግ የምትታወቅ ነች። አሁን ላይ ታዲያ ህይወቷ ማለፉን ሰምተናል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃንም ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል። ለመላው ቤተሰቦቿ ለመላው አድናቂዎቿ እንደዚሁም ደግሞ ለመላው ኢትዮጵያውያን መጽናናትን እመኛለሁ። ነፍስ ይማር። ጃለሌ አንዱዓለም ጎሳ ከንታቴ ቀነኒ በቀላን አዱኛ ከነራ ቡቀቴ ጅርቲ ዱጋንስ እንጀዳ በላም ባየቻ ጅራ ማሊን አከስ እንዱቴ ገሩ አመለሂም በረም ናምንዱምቱ ዮሲላሉ ለቴኮነ ታባታ ቀልቢንኮ ሲዘዘዘ Hiriyaa lubbuu iftu dukkana darbuun bu'e dhuguma ijaasiyyuu nagarreef malee timbitu shaggarii ulaan shambanaadha eessarraan ba'eensi barbaada fanaage arguun na dhamaase karri baay'achuun na kormaate fakkaatalatte. Addunyaa kana beekte baratii namadda. Wanti godhamu hin jiru jarri si jaallatanii fi maatii si guutuun hundi keessanuu rabbiin isin haasa barsiisu jira. Ayi wanta itti minuun gooneen jiru waraabala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namni abbaa kana beektanu wanna qunnamsiisaa dandeessan. Please share godhaati. Roota waa danuu dhabuun dandeessu. Dhugaa rabbichaa akka waa dhabuun nama wajjin wal nama dhabsiisu wanta amma sanaa ga'u hin jiru. Dhugaanis ni jedha namichi kun amma maal jedhame balbala namaarra taa'ee nyaata kadhataa jira miti. Haddii kanaatti gadi buusanii bishaanitti naquun uummanni keenya akkamitti yaaduu jalqabe qoye. Nuku hayawaanuma gadi ta'aa jirra. Jennii akkas ta'aa jirra dhugaa rabbicha. Hayawaanillee waan qabdu waliin nyaatti miti. Just nu sanaa gadi ta'aa jirra. Garuu maaliifuu abbaa kana namni beektanu ijaanillee taanaan akka waliin nu quunnamsiiftanu jedhaa jira. Anis qaalicha kana nan barbaada. Yoo beektanu ta'e dhugaa rabbicha naannoo keessanitti yoo diqqata beektane ta'e koomantiidhaan yookiin bilbila koo kanaan naa barreessuu ni dandeessu. Oduu kan biraatiin immoo Joon Daani'eliin beektu jedhee na yaada. Joon Daani'el ilmoo argateera jedhamaa jira. Oh God! Nama torba moo nama jaha ta'anii mana hidhaa keessa akka galan beektu. Jara keessaa durbaa akka ta'an beektu. Naayoo siin jedhamtu Joon Daani'el irraa ulfoofteetti ulfis immoo da'uudhaa geessetti jedhamaa jira. Amma akkam ta'a seerri kun akkam godhee mana hidhaa sana keessaa ni baati moo hin baatu isa jedhu wajjin kan laallu ta'a mee yaada kan. ከነ ጆን ዳንኤል ጋር ከታሰሩት መካከል አንዷ ማርገዟን ቅድም አንድ መረጃን አቀብያችሁ ነበር። አሁን ላይ በተሰማ መረጃ ያረገዘችው ናዮ እንደሆነችም ታውቋል። ላይ ያለችው ናዮ በአሁኑ ሰዓት ማርገዟም ተሰምቷል። በነ ጆን ዳንኤል ክስ መዝገብ በተከሰሱ ተከሳሾች የዋስትና ጥያቄ ጉዳይ ላይ አዲስ ውሳኔ ሊሰጥ መሆኑ የተነገረ ሲሆን አንደኛዋ ተከሳሽ ማለትም ናዮ ነፍሰ ጡር ስለሆነችና የመውለጃ ጊዜ ስለተቃረበ ፍርድ ቤቱ በልዩ መዝገብ እንዲመለከተውም ተጠይቋልም ተብሏል። በዚህ ጉዳይ ላይም አዲስ ነገር ከተከሰተ የተከታተልኩ የማቀርብላችሁ ምናል እስከዛው ግን እዚህ ያለችው ፕላስ ምልክት የሚጫኗት መልካም ጉሪዱ መደጋ ዝራም አማሞጫን ኩን ኡልፎፍቴቲ መነ ሂዳ ሰነ ኬሳ ሂምባቲ ሞምባቱ አቺ ኬሰቴ ዴሲ መቃ ሞበርባዳ ሺ መቃቲ ሞገው በርባዳ መቃቲ ሞገው በርባዳ ማልራ ካተኒ ሞጋስቱ ቤክቱ ኦኬ ተቆፋ ዋይቡ ፈተጥ ያራራ ካስተኒ ሞጋሱ እንደንደሱ እኒ ለመፋን Maaliifuu kan qaldiidhaan maqaa barbaadu qabdus maqaa kan moggaasuu qabu uummatuma keenyatu moggaasuu qaba. Dukaan ammoo akkuma san dhageessanii jirtan gurbaan Uffee jedhamu tokko amantii Islaamaa Nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam isaanitti bu'ee isaan arrabsee jira. Namichi kun barbaadamaa akka ture beektu. Innaa namichi kun amma maal jedhaa jira dhiifama uummata Islaamaa gaafataa jira. Uummanni Islaamaa namicha kanaaf dhiifama godhaaf immoo
jechuun dhiifama jechuun tu nama tokko arrabsee tu ulamaa tokko ta'e kan inni arrabse rakkoon qabu jechuun tu inni arrabse ulamaa tokko ta'e yookiin amantii islaamaa nama bakka bu'e nama waa barsiisutu ta'e rakkoon qabu kan arrabse garuu nama akka ija lamaan keenyaatti ilaallu arrabsee jira ummanni islaamaa gurbaa kanaaf dhiifaman godhaafi mun godhuuf isa jedhu wajjin laala amma moo akkamitti dhiifama jedhesa jedhu namarraa dhageenya በሰሞኑ መነጋገሪያ የነበረው በቲክቶክ ስሙ እፎይ በመባል የሚታወቀው ግለሰብ ለቃላት አጠቃቀሜ ይቅርታ ጠይቃለሁ አለ። አንዳንድ የቃላት አጠቃቀሜ ትላልቅ ሰዎችና ህፃናት ሲሰሙ ስለሚከብድ ለቃላት አጠቃቀሜ ይቅርታ ጠይቃለሁ ያለ ሲሆን ከዛ ውጪ ያጠፋሁት ነገር የለም ብለዋል። በግልጽ ክርስትናን የሚሳደቡ ግለሰቦችም ይቅርታ እንዲጠይቁ ይደረግ ብሏል ሲል ፋስት መረጃ ሐሳቡን አጋርተዋል። ለወቅታዊ አዳዲስ መረጃዎች እናት መረጃን ላይክ ፎሎ ያድርጉ። ጉርባን ኩን አኩማ ሰንደጌሰኑ ዲፈማ ጋፈቴ ጅራ ነምቸ ከናፈማ ዲፈመን ጎደማፊ ጀተኒን ያዱ akkasanaatti arrabsee akka kanaatti gadi qabee jechuun nama rabbiin ol kaasee garuu gadi qabdanii hin dandeessamu. Just garuu namichi kun hamma isaatiin gadi qabu baniyyatee jira. Dhiifama godhuuf hin danda'u manni muslimaa. Inni kan biraa yaadni jiru immoo bakka gurbaan kun argamu namni beeke 400,000 kennamaaf jedhamee jira. ሙስሊሞች ስለዚህ አሸባሪ ግለሰብ አንድ መረጃ እነግራችኋለሁ። ቪዲዮን በቻላችሁ ታቅም ሼር አድርጉ። ያለንበት ወር ረመዳን ወር ነው። በኸይር ስራ ላይ መሳተፍ አለብን። በሁለት ሆስፒታሎችና በአንድ ስደተኛ ካምፕ ላይ ያሉ ሙስሊሞችን ለማስፈጠር እየሰራ ነው። ለ1000 ሰው የሚሆን ማስፈጠሪያ አግኝተናል። የአንድ ሰው 250 ብር ብቻ ነው። የአንድ ሰው የ2 የ10 የ20 እያላችሁ የ100 እያላችሁ ምን እየተችላላችሁ። ይህንን ኸይር ስራ ግን እንዳትዘነጉት ወሳኝ ስለሆነ ከስር ባለው አካውንት በደንብ ተሳተፉ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ግለሰብ አሸባሪ ግለሰብ ጽንፈኛ የሃይማኖት ግጭትን ለመፍጠር ሲሰራ የነበረ ግለሰብ ነው። ይህ ግለሰብ በፌደራል ፖሊስ እየተፈለገ ይገኛል። ክስ ተመስርቶበታል። ይህ ወንጀለኛን ግለሰብ ማስጠጋት፣ ማሸሽ፣ መደበቅ ወንጀል ስለሆነ ከዚህ ድርጊታችሁ እንድትቆጠቡ ይህንን ግለሰብ ደግሞ የጠቆመ ማንኛውም ሰው የ400,000 ብር ሽልማት ይኖረዋል። ይህ ሃይማኖትን ከሃይማኖት ጋር ሊያጋጭ ሲጥር የነበረን ግለሰብ መጠቆም ግዴታ ቢሆንም ነገር ግን የ400,000 ብር ጭማሪም ይኖረዋል። ስለዚህ ቪዲዮውን በደንብ ሼር አድርጉ። ይህ ግለሰብ ከህግ ተጠያቂነት አይድንም። michakana bakka sanamni bare dirqama kodheessuu qaba seeratti jechuun wanjala hojjeteera miti dirqama yakkasaa kanaaf murtee argachuu qaba. Kana gatii ta'e jennaan እንደው ብርቻ eeggachuu iyyuu hin qabnu birrichaaf jennee iyyuu miti dirqama namni yakka hojjete gara seeraatti dhiyaate murtee isaa argachuu gatii qabu jennaan dirqama seeratti dhiyaachuu qaba namichi kun. Namni agartan immoo birrii 400,000 isin shallamna jedhaa jiru. ለሰውየው ለግለሰቡ መልእክት የምናስተላልፈው በስህተት አድርገህ ከሆንክ ይቅርታ ጠይቅ፣ ወደ አላህ ተመለስ እንለዋለን፣ ወደ ፈጣሪ ተመለስ እንለዋለን። ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ ቪዲዮ ለመላው ሙስሊም ማህበረሰብ እንዲደርስልኝ የይቅርታ መልእክት ስለሆነ ሁላችሁም ሼር እንድታደርጉልኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ያ ጀረ ኬኛ ዲፈማ ጋፈዱ ጀቹን ኩኒ አፋም ማሊቲ ኤኙን ጋፈት ነምቺ isin jennaan kuno dhiifamallee gaafatte viidiyoo ammaan dura walitti qabataa turte waan nabii keenya sallallahu alaihi wasallam arrabsaa turte mara kuno kana kanan jedhee dhaggeeffadhaa jettee dhiifama gaafatte jecha isin jette dhaggeeffachuu dadhabeeti. Wallahi koomentii badaa wayii barreessinaan guyyaa 3 naa dhabe Facebook ni jechuudha. Dhiifama nama gillasabii nama dhuunfaa tokko arrabsite moo ustaaza keessaa nama tokko arrabsite moo taraa nama ijoollee waan beekne wayii arrabsite seetan immoo dhiifama gaafadhu. Yoo dhiifama gaafane seeratti si dhiyeessina yaabo yoo humna keessan ta'e seeraaf dhiyeessa. Dhiifama gaafadhu waan takkan barbaachisu. Yoo humna keessanii ol ta'e ammoo itti dhiisa. Abbaa humna qabuuf dabarsa. Inde dhiifama gaafadhu. Kan isin jecha waraante ija ummata addunyaati. Jaalallee ummata addunyaati, ummata muslima. Dhiifama maali ka gaafattu? jecha feete afaanii yaaftee nabii keenya xiqqeessitee rabbitu wal fuudhee xiqqeessuu hin dandeessu akka yaada siitti. Dhiifama gaafadhu. Eenyuun gaafatti? Nabii rabbi gaafatti moo isin gaafatti? Dhuunfaa keessan gaafatti moo kam? Isinii waan jenne ku nabiyyi rabbii sallallahu alaihi wasallam kabajamaa sanaa waa jette ummata muslimaa waraante jechaan. Iqirtaa dammoo maanin ነው የሚጠይቀው? ነብያችን ነው የሚጠይቀው እሱ ሰውየው? dhugaan jiru kana namichi kun gara seeraatti dhiyaatee dirqama murtii isaa argachuu qaba malee dhiifamaan wanti walirra darbanu hin jiru.
jechuun wanti kun waan cimaa gatii ta'e jennaan dirqama waan kanaan yoo nadabamne namni kan biraas boris dhufee akka kanaan arrabsuu hin danda'a achi kee dhiifama gaafachuu hin danda'a wanti kun barsiifata ta'uu qaba namatti hin barsiisuudhaaf kan inni adabamuu qabu dirqama adabamuu qaba namni kamiinuu amantii namaatti buunaan namichi sun gara seeraatti dhiyaatee adabbiisaa argachuu qaba dirqama Ifoy duarreeti seen video kana akka jarri narratti kaasan akka jarri narratti guban nan beeka dursa share copy godhaate nama kamiinuu nama follow godhatee jirtu maratti share godhaa biraanga dhageeffadha amantaa nama arrabsite mootummaan waaqayyoo dhaal tokko illee qabu dhageeffadhu warroota akkasii ummata musliimaa ijoolota musliimaa qofa osoo hin taane amantaan kamiyyuu barbaade warroota amantaa nama xinneessan barbaade seeratti dhiyeessuu qabu warroota akkasii dhageeffadha seetti nama warrootuma akkasii kanan akkati maxxala dabaabaatti waaqeffan hin faarfannis gochaa ture dhibbaas irraan gaa turan kaleessa warroota tajaajiltoota keenya irratti karaa irratti ija jalaatti fincaa turan warroota akkasii kanan warrootuma kanan kaleessas har'as amantaan musliimaas kiristaana pheendes walii wajjin jiraate walii wajjin nyaate dhugee har'a ga'ee jira sichittis waliin jira. Inni barate tokko akka kanaatti yaada wanti kun gara amantii qofaa miti jechuun yakka hojjeteedha ammalaa yakka gara amantii irra goree naasin amantii irra goruu miti gara dhugaa jiru irra gorra yeroo kamiinuu taanaani dhugaan jiru amantiin kiristaanaa akka sanaatti arrafamnaan angara amantii kiristaanaa sanaan gora maaliif namichi sun badii hojjeteera dirqama badii sanaaf dhiifama uummata sana gaafachuu qaba walii wajjin jiraachuudha jennaan dirqama wanti kana hojjechuuni. Anyways namichi kun akka kanaatti arrabsee isin irra dhuftanii akkas gobas jennaan ammas boris dhufeetti dabala kan wal nyaataa jiru uummatatti gora wal fixutti deemaa jira. Inni nu gara sabaatiin wal fixaa jirru iyyuu nu ga'a. Gara amantiitiin immoo dhufnaan uummata baay'eetu wal keessa gatee jiru jennaan uummata baay'eetu wal nyaata. Dhugaa rabbiin isiniin jedha hanga maatii keessaatti illee deemtanii wal loluu hin dandeessu. Ollaa keetii wajjin wal loluu hin dandeessu. Nama nyaattee wajjin guddattee wajjinis wal loluu hin dandeessu. Kana hariimoo kan fidu amantii irratti walitti bu'amnaan. Qaamaan irraa fagaattee si amnaan na jalaa waatee rabbumaan si haa milkeessu yoo jaalatti waa qabaattee way. Qaamumaan irraa fagaattee si amnaan jalaa awwaattee rabbumaan si haa milkeessu yoo jaalalti waa qabaattee way. Fageenya jarri lamaan addaan jirtan qofa beekan namoo hin beekanii mee callisame qaamumaan irraa fagaattee si amnaan jalaa awwaattee rabbumaan si haa milkeessu yoo jaalalti waa qabaatte. Akka kanaatti jirra akka kanaatti wal keessa jirra ramadaan ta'e innaan uummanni sitti jabaateera jetti kanallee obsuun itti jabaatee jira. Kanaan dura uummata qulqulluu kana namni arrabsaa ture gurbaa tokko beektuuni gurbaa beekii jedhamu tokko beektuuni uummata keenya akka inni itti arrabsaa tures beektu gurbaan sun immoo har'a deebi'ee uummata isaaf dura dhaabataa ture uummata isaaf haasaa ture uummata sanattis deebi'ee arrabsuu jalqabe. ማራውያን አስረግጬ ምነግር ማይጂም ኢከካም ቦቲ በካልስ እንስሳ ሆናችሁ አዳምጠኝ ልንገርህ እኔ ኩሩ የከምባታ ልጅ ነኝ አንዳንዶቹ በማንነቴ እንደሚያሸማቅቅ አድርጋችሁ በማንነቴ ልታሸማቅቁኝ የምትሞክሩት ከምባታ ኩሩ ነው። ከምባታ ሰው አክባሪ ነው። ከምባታ ሰው ወዳጅ ነው። ከምባታ የሰውን የሌላውን ችግር እንደራሱ አርጎ የሚቆጥር ነው። ልንገርህ akka kana eenyummaa keetiif siluma dhaabbachuu qabda. Eenyummaa keetti jibbitee koo gara eenyummaa namaatti waan si qaxaartu fakkaata siluma. Kan dhaabbattu eenyummaa keetiif waan namaa keessa siluma maaltu si galche? Maaltu si galche waan namaa keessa? Dhugaa rabbicha maaltu nama galche mee? Nama tokkoof jaallatamuudha jettanii ko nama tokko ofitti arrabsiisuu yookaan ofitti mufachiisuu qabdan. Duutitti xiqqaata. Hafuura isaa kutaa turtii malee adamsaa gadi gadhoon akkanaa rasuula nu arrabsaa. Yoo of hin kabachiifne yeroo kamuu ni boossaa dhimmi kun seeraa olii amantiin miti qoosaa. Waan dubbatu beeka namni qabu sonaa jallataa dadhabne warra sammuun onaa kan kabaja fedhu namallee kabaja daangaa walii eeguu amantii ajaja. Muslimni dhugaadha dhaabbatee laalu badii wanti nu qabnu hunduu amantii teennaa gati. Tarkaanfiin har'a dhufu isa biroollee dhaabaa deebii gahaa haalaan nu qooda kenna shabaaba. Obsinee garaan laannu kan amantii nu jibbu barnoota laatu qabna warra wal duukaa sirbu gartokkee qaama isaa osoo inni ilaalu ciraa akka hunduu daawwatutu baasaa allaattii hiraa tasaa hidhamuun qabu hanqisaatii hambisaa foon qaama isaarra jiru zayitii ho'aan damfisaa. Sooshaal miidiyaan kun dabeessas godhe goota tarkaanfiin nu fudhannu akka ta'u barnoota.
فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. hundi keenya yoo amma hin afur hundi keenya yoo fidaaka abi wa ummi ya rasulallah komanti jalatti hunda keessan nan barbaada anchi maazari mana jirti amma afaan kun afaan tokko fakkaatu international fakkaata aye afaan maganda takka fakkaata barka assalamu alaykum in arabi anchi na maarifa maazariin ingirifa jirtiin oromo afaan kanaasa amma waan nama ajaa'ibu afaan arabiitii fi afaan amaariffaa hedduu wal keessa jira parsantii 30 akkas ta'uu danda'a amma fakkeenyaaf zabanya jedhama afaan amaariffaa zabanya afaan arabiitti immoo zabaniyaadhaan quraan hadiis wanno keessa beekamaan fakkeenyaaf amaarri leencaan ambassaa jedha maqaa arabni leenca baafte maqaa 600 ol keessa maqaa ambassaa jedhee waama arab ambassador wame asad usama ambasa haydara kuni maqaalen jaat maqaa 645 lakka galmeesse imaan orota siluma beektu amaariffii garuu ko afaanii arabiffaarraa fudhatame jedhama dhugaa rabbii barsiistuun tokko gizeenuu barsiistuu ergasii kutaa 2 amma eewwanaan yaadadha afaan amaariffaa kan dhufe afaan arabikiirraa jetti fakkeenyaaf jettee mimi lakkoofsuma waamaa mimi jette tokko 2 3 jedhaati istii baamarኛ jettee 1 2 3 4 5 አራት ይወጀቴ አርባታ አምስት ይወጀቴ 50ታ 6 ይወጀቴ 60ታ አከናቲ ዋምቴ ባይ ዱጋረቢ አመንቲ ሙስሊማ ዩሚቲ ሲኒ አከናቲ ነው አመንሲስተ ጅርቴ በርሲስ ኮታ ከመሳት ይላላ ደምሚ አሁኒ አማ ቀመሰን ይላላን ይትዳ ወሪ አብዲኒ ሂንዴቢያ abdiini hinga abba abdiin akkas ta'a jettani meesinu kottaa qammasaati ilaala dhugaa dubbachuudhaaf keessatti iyyuu propagaandaa warri namoonni natti sittan namoonni qaamaan na beektan namoonni na wajjin turtan propagaandaa karaa koomentis karaa garaagaraa oofaa jirtanii ofumaan dhameeyna dammi hin mi'aawu jedhe yoo namni isinitti hime qammasaa ilaalaati hin mi'aawu jedhaati murteessaa dammi garuu waan nama dhibu keessaa uumamaan amaluma mi'aawu waan qabu mi'aa malee waan sukkaaratti godhaniif yookiin immoo waan biraatti godhaniif yookiin immoo waan biraatti godhaniif miti kanaaf amantiin islaamaa waanuma uumamaan jabaa ta'eef jabaanne keessa dhaabannee turra okay welcome to the real world jannani sanaman fenor kan nuburan kunu jar 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 sanaman fenor kan nuburan kunu wanna mana nor 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 kan nuburan kunu jar sanaman fenor kan nuburan kunu jar sanaman fenor kan nuburan kunu jar sanaman fenor kan nuburan kunu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa an qamna isaisinigun zikrina kaste amma orota akkasuma ta'e zikriin keenya amma akkasuma wal sodaachuu ta'e baay'ee wal sodaataa jirra amma ko wala manuun afeera jechuudha amma kanaatti tu wala amantaan jiraate zikriin akkasiin godhamu ture baay'ee ተበላሻኔራ ቆይ አንዴ እንዳታሳልፉት። እፎይ ማለት ለሁሉም ነገር መልስ አለው። እፎይ ማለት በማስረጃ ነው የሚያወራው ለሚሉት ይህን ቪዲዮ ላኩላቸው። መሸማቀቅ ካለባቸው እነሱ ናቸው። ቪዲዮን ተመልክተን እንመለስ። ያውጣ ማስረጃው። አንተ የተናገርከው ማስረጃው ነው። ወሲብ ፈጽመባት የሚለውን ሊያሳየን ነው። ያላ አውጣ። 9 ዓመት ሙሉ አብራት ሲኖር አውጣ ማስረጃው። የለው ማያችሁ አይደለ? ወጥ ማለት ነው። ስራ ያዛያችሁ መልስ የለም። አሁን ይሳደባል። ይሄ ነው ተያይዘው። አውጣ ማስረጃው። የለው ማያችሁ አይደለ? ወጥ ማለት ነው። ስራ ያዛያችሁ መልስ የለም። አሁን ይሳደባል። ሁለተኛ እንዲህ አይነት ወሬ አታውራ። አንተ ትልቅ ሰው ነህ። የሌለ ነገር ታወራለህ። ተሸውራችሁ ያለው ብለህ ወላሂ ክርስቲያኖች እየተጫወተባቸው ነው። ይሄ አንድ የሚያውቀው ነገር የለም። ማስረጃም ታሲፍ ባላያችሁት አይደለ? ህፃን ልጅና 9 ዓመት ያለች እንደዚህ አይነት አስነዋሪ ተግባሮች አሁንም ቢሆን ለፍትህ እንዲቀርብ መስራታችንን እንቀጥላለን። ሙስሊሞች በዝምታችሁ እንዳትጸኑ፣ ሁሉም ሰው መረባረብ አለበት። ይሄ ባለጌ ሰው ለህግ እስኪቀርብ ድረስ ሁላችንም ጥረታችንን እንቀጥላለን። ቪዲዮ በደንብ ኮፒ ሊንክ ሼር ፖስት አርጋችሁ አዳርሱላቸው።
namichi kun dhugaa rabbiin isiniin jedha amantii kiristaanaa yoo bakka hin bu'u jechuun beekumsa malee haasa'a al tokko tokko akka kanaatti immoo beekumsaan gizee gaafataman deebisuu iyyuu dadhabee ture. Yeroo sana keessatti deebii akka deebisuudhaaf gizee gaafatamu deebii eessa akka deebisuu iyyuu dhabee ture. So jara akkasiitu beekumsa malee immoo gizee arrabsanu amantii walitti buusu. Naa uummanni keenya immoo durumaan kaasee kan wajjin guddatedha. Amantii isaatii wajjin wal kabajee kan wajjin jiraataa turedha. Jara kana fidee walitti buusuudhaaf nama ergame fakkaata. Amantii kamiinuu bakka hin bu'u namichi kun. Kanaafuu jennaan namni agartan gara seeraatti dhiyeessuu yookaan nama seeraan qaama seeraatti yoo himtan qaamni seeraa deemee qabuu ni danda'a jennaa sagantaan waraaf qabanii kanuma fakkaata sagantaa biratti walitti deebinutti jaalatamtoota.